ريني ويعني انتقرأ كيست ركو أمتشوف عليه ما جركون يادا سياسة موفا هوكنسا موفا ilaalcha moofaa qabaatedha. Ilaalchuma kaleessaatiin, yaaduma kaleessaatiin, adeemsuma kaleessaatiin tooftaa tokko osoo hin jijjiirin fedhiif faayidaa uummata isaa miti fedhiif faayidaa isaa akkuma kaleessaa amma barreessanatti tufafsiisuu barbaada. Yaada moofaa waan ta'eef milkaa'uu hin danda'u. Fakkeenya bara 1980 keessa ummanni keenya akka har'aa osoo hin dammaqin, akka har'aa osoo dubbiin hubatin, akka har'aa osoo hin ijaaramin jarri gaggeessaa tokkoffaa ta'anii nuti immoo jala deemtuu taane gargaartuu taane tokkoffummaa isaanii fudhanne lammaffummaafuu gahaa miti jedhamne waliin deemnee injifannoo isaanii tiksinee saamicha isaaniif haala mijeessinee jirra. Oromoon bakka kaleessaa jira. Saabsonni bakka kaleessaa jira. Sumaaliin Affaarri bakka kaleessaa jira. Hin ta'a kunam. Yaada moofaadha. Hoggansa moofaa yaada moofaa gaafa siin jedhu gareen kuni waggaa 50 dura bilisummaa Tigraayiif jedhee qabsaa'ee jira. Yeroo sanatti uummata dammaqsuu ijaaruuf kaayyoo filate jennee illee hodhiisnee fi eega mo'atee mootummaa ta'ee waggaa 27 aangoo qabatee booddee maqaa jijjiirrachuu hin dandeenye. Ammas mootummaa Itoophiyaa ta'ee bilisummaaf walabummaa Tigraayiif hin qabsaa'edha. Asii deemis suma kana godha. Yaada yeroo, haala addunyaa wajjin of jijjiiruudhaaf qophaa'aa miti.